Gaarreen Kibba Libaanoos waraanni harkifamaa fi xaxamaan itti gaggeeffamaa jiru keessatti ajajaa fi Qondaalaan Olaanaa Brigade Golani beekamaan Kaappiteen Daawit Haazuut dhukaasaa qaraa Hizbullaatiin ajjeefamee jira. Loltoon biroos madaa'ee jira. Israa'el gama isheetiin haaloo ishee baafachuuf haleellaa qilleensaa Libaanos irratti gaggeessitee jirti. Bal'ina isaa qabannee jirra. Muummeen ministeera Israa'el Biniyaamin Netaaniyahuun rakkoo fi saaxate keessatti hudhamee qarqara Kufaatii siyaasaa isa xumuraarra dhaabbatee jira. Wiirtuun oduu Faransaay Meediyaa Paart Xiinxalaa onni nama raasu tokko baasee jira. Akka gabaasa kanaatti Netaaniyahuun waggoota dheeraaf Tarsiimoo balaa fi dhiphina uumuu fayyadamee aangootti rarra'aa ture. Iccitii Kufaatii Netaaniyahuu kana bal'inaan ni dhageessu. Teheraan irraa murtii seenaa garagalchuu fi madaallii humnaa addunyaa jijjiiruu tokkotu ifa ba'e. Raayyaan waraanaa Iraanii fi eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan ifatti akka labsanitti Ulaa Hormuz irratti kaayyoon isaanii inni guddaan kaffaltii guuruu yookaan irree agarsiisuu qofa osoo hin taane tarsiimoo xumuraa tokko galmaan ga'uudha. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayikii share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Of countries trying to use the country as a launch pad for attacks, and this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. What they deserve to have is what they once. Seenaan halkan kana madaa ulfaataa Israa'el irra ga'een eegalam. Raayyaan waraana Israa'el dirqamaa fi dhiphinaan oduu gaddisiisaa tokko uummata isaaf ifa godhee jira. Gaarreen Kibba Libaanoos waraanni harkifamaa fi xaxamaan itti gaggeeffamaa jiru keessatti ajajaa fi Qondaalaan Olaanaa Brigade Golani beekamaatiin Kaappiteen Daawit Haazuut dhukaasaa qaraa Hizbullaatiin ajjeefamee jira. Loltuun biroos madaa'ee jira. Wanti hunda caalaa Tel Aviv qaanessuun Kufaatiin kun kan dhufe guyyaa lama qofaam erga Ameerikaan waliigaltee nagaa Israa'el fi Libaanos gidduutti mallatteessistee boodadha. Erga waraanni kun bitootessa lama eegalees lakkoofsi loltoota Israa'el Kibba Libaanos keessatti dhumanii 38 fi kontiraaktara tokkotti ol guddachuun waraanni kun awwaalcha Israa'el ta'uusaa mirkaneessee jira. Waliigalteen mallattaa'ee jedhame sun maaliif rasaasa dhabuu dadhabe? Deebiin isaa haasaa onnee diinaa cabsuun kan hoogganaa Hizbullaa Na'iim Qaasim irraa dhufe keessa jira. Qaasim waliigaltee wixiniifame kana tuffii guutuun salphina jechuun moggaase. Iccitiin wal dhabdee kanaam keewwata tokko irra jira. Ameerikaa fi Israa'el Kibba Libaanos keessaa kan baatu yoo Hizbullaan guutummaatti meeshaa hiikkate qofaam ulaagaa jedhu dhiyeessan. Na'iim Qaasim garuu meeshaa keenya hiikkachuu fi loltuu diinaa dachee kanarraa tursiisuun sarara diimaa gonkumaa hin tuqamnedha jechuun waliigaltecha kuffise. Akka inni jedhutti furmaanni dhugaa waliigaltee Iraanii fi Ameerikaa gidduutti hundaa'u qaba malee ulaagaa of tuulummaa Israa'el fudhachuun abjuudha. Dhimmi kun kana qofa irratti hin dhaabbanne. Akka bu'aan Hizbullaa paarlaamaa Libaanos keessaa Hasan Fadlallah akeekkachiisa jabaa dabarseen mootummaan Libaanos waliigaltee Waashingiten kana hojiirra oolchuuf humna hin qabu yoo dhiibbaa Ameerikaatiin meeshaa Hizbullaa eegsisuuf yaalan waan isaa waraana siviilii biyyattii guutummaatti diiguu qofa ta'a jedha. Kun ergaa ifaadha. Hizbullaan meeshaa isaa guutuun dachee Libaanos irratti lola befaaraan labsuuf qophiidha. Ameerikaan waraana dhaabne jechuun waraana lammaffaa keessoo biyyattiitti bobeessuuf summii facaasaa jirti. Israa'el diddaa Hizbullaa fi wareegama qondaalaa isheetiin ariidhaan maraattee deebii qilleensaa kennitee jirti. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el samii Kibba Libaanos uwwisuun wiirtuuwwan ajajaa Hizbullaa sadii irratti boombii roobsanii barbadeessuu labsan. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis miira aariitiin machaa'e. Loltoonnii fi ajajoonni keenya kaaba Israa'el eeguu fi inni dhabamsiisuuf gara jabinaan Libaanos keessa seenanii hojii isaanii ittiin fufuun nuti duubatti hin jennu jechuun waraanni kun xumuraa akka hin qabne mirkaneesse. Mootummaan Israa'el waliigaltee wixinee Libaanos wajjin godhame kanaan akka boqonnaa nageenyaa fi injifannootti uummata isaaf gurguruuf yeroo socho'u jeneraalonni waraanaa Israa'el warri soorama ba'an garuu ija jabeenyaan nuti of gowwomsaa jirra. Waraanni kun galma isaa isa guddaa osoo hin rukutiin gidduutti dhaabbate jechuun olola mootummaa Netaaniyaahuu daaraa godhanii jiru. Falmiin jeneraalota kanaa qabxii waraqaa irratti yookaan yeroo waraanni itti ba'u irratti hin hundoofne. Dhimmi isaanii inni guddichi waan waraanni kun lafa irratti dhiisee beedha. Ragaalee fi tilmaamni basaasaa waraana Israa'el ofii isaa akka ifa godhutti lola qilleensaa fi lafoo amma ammaatti gaggeeffameen qabeenyaa istiraateejii Hizbullaa Kibba Libaanos keessa jiru keessaa kan barbadaa'e 25 qofadha.
Dhibbentaan 75 inni hafeem Projektii Iraan waggoota kunan hedduuf maallaqaa fi teeknooloojiin ijaartiin mootummaatti ija xiyyaara Ameerikaa fi Israa'el jalaa dhokateen waraana kanarraa nagaan hafee jira. Iccitiin guddichii fi abjuun namaa Tel Aviv dhiphisaa jiru asirratti dho'e. Jeneraalli raayyaa eegumsa Israa'el tokko TV i24 News irratti dhiyaatee dhugaa lafee cabsu saaxilee jira. Akka inni jedhutti holqoonni Hizbullaan lafa jalatti qotee jiru holqa yeroo ofitti dhokatanii ba'an idilee miti. Isaan kun magaalota lafa jalaa kanneen wiirtuu ajajaa waraanaa gosa misaayilaa gurguddoo madda loojistiikii fi daandiiwwan xaxamaa loltoonni Hizbullaan ija xiyyaara diinaa jalaa miliquun itti socho'an of keessatti qabatanii jiru. Keessattuu naannoo Nabaatiyyaa, Beeqaa fi Beeruut keessatti ijaarsi kun baay'ee xaxamaadha. Jeneraalichi akeekkachiisaa maa dabarseen holqoonni kun kan ijaaraman waraana ulfaataa fi dho'iinsa guddaa dandamachuu fi bombiin qilleensarraa roobuu qofti piroojeektii dakaa kana guutummaatti balleessuu hin danda'u. Gidduu kanatti waldhiddaan waraanaa fi siyaasaa ifa ba'a. Waliigalteen Ameerikaan giddu seentummaan bocce kun raayyaan waraanaa Libaanoos daangaa irratti akka hiriiruu fi waraanni Israa'el suuta suutaan akka ba'aa deemu kan gaafatudha. Yeroo ogeeyyiin waraanaa Israa'el akka jedhanitti waraqaan waliigaltee kun fuula lafarraa qofaa to'ata malee sodaa dhugaa isa lafa jalaa uumame sana furuu hin dandeenye. Sodaan Israa'el waraana kana itti banteef ammas akka gaaraatti dachee jalatti asii fi achi socho'aa jira. Walumaa galatti qorumsi guddaan waliigaltee Waashingten kanaa waraanni Israa'el kibba Libaanoos keessaa ba'uusaa qofa miti. Qorumsi inni dhugaan waliigalteen siyaasaa kun dhaabbata waraanaa lafa jalaa isa Israa'el barbadeessuu dadhabde kanaa to'achuu ni danda'a kan jedhudha. Har'a addunyaan dhugaa tokko hubachaa jirti. Waliigalteen kun nagaa waaraa fiduurraa waraana guddichaa isa sirna lafa jalaa guutummaatti diiguuf yaadamee yeroof dabarsuu qofa ta'uu mala. Israa'el waraana qilleensaa fi dachii irraatiin of tuultus Hizbullaan ijaarsa lafa jalaatiin madaallii waraanaa harka isaa keessatti tiksee waraanni dhugaan ammas holqa keessa jira jechuun diina isaa dhiphisaa jira. Namichi waggoota dheeraaf waraanaa fi jeequmsa uumuudhaan aangoo isaa tiksachaa ture muummeen ministeera Israa'el Biniyaamin Netaaniyahuun har'a kiyyoo ofii isaa xaxee keessatti hidhamee qarqara kufaatii siyaasaa isa xumuraarra dhaabbatee jira. Mee haala xaxamaa Netaaniyahuun keessa seene kanaa gadi fageenyaan xiinxallu. Wiirtuun oduu Faransaay Meediyaa Paart xiinxalaa onnee namaa raasu tokko baasee jira. Akka gabaasa kanatti Netaaniyahuun waggoota dheeraaf Tarsiimoo balaa fi dhiphina uumuuf fayyadamee aangootti rarraa ture. Yeroo uummanni isa mormu waraana alaa banee xiyyeeffannoo isaanii jijjiiraa ture. Har'a garuu shorri ni xaxee kun isuma hudhaa jira. Netaaniyahuun amma bakka lamatti qabamee harkifamaa jira. Gama tokkoon pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Waashingten Iraan wajjin waraana kana tattamaan dhaabiin tasgabbii fidii jedhanii morma isaa hudhaa jiru. Gama kaaniin ammoo ministeeronni isaa warri mirga fiixeetaan yoo waraana kana dhaabdee Iraaniif harka laattee mootummaan keenii diignaa jechuun doorsisaa jiru. Filannoon paarlaamaa Israa'el waqtii arfaasaa dhufuuf waan deemuuf Netaaniyahuun yoo Ameerikaa dhaggeeffate aangoo isaanii dhaba. Yoo warra mirga fiixee dhaggeeffate ammoo guutummaatti gargaarsa addunyaa dhabee buqqee waraanaa keessatti liqinfama. Tarsiimoon of tuulummaa isaa har'a awwaala siyaasaa isaaf qotaa jira. Gama biraatiin osoo ija addunyaa waraana Iraanii fi Libaanoos irratti rarraa jirtu dachee Falasxiin keessatti duguuggaa sagalee malee deemaa jiru tokkotu saaxilame. Gaazexaan Israa'el ofiisaa Hariitis reeffama gaazexeessaa beekamaa Gideon Leevii baasuun dhugaa qaanessaa tokko ifa godhee jira. Gideon Leevin akka saaxileetti waraannii fi adabbiin gara jabeessii Israa'el Gazaa keessatti raawwachaa turte amma guutummaatti gara West Bankiitti ce'ee jira. Mootummaan Israa'el hawaasa Falasxiin warra West Bankii jiraatan irratti adabbii waliigalaa hojiirra oolchaa jira. Falasxiinonni kunniin osoo gocha waraanaa tokkollee raawwatiin durfamanii dhiibbaa hidhaa fi dhiphina keessa galfamaa jiru. Kunis Netaaniyahuun waraana kanaa akka da'oo fi gaachanaatti fayyadamee lafa Falasxiin guutummaatti liqimsuuf karoora xumuruu isaa agarsiisa. Dhiphinni Baha Giddu-galeessaa asirratti dhaabbanne gaazexaan Ameerikaa New York Times iccitii waraanaa diinagdee Iraanii fi Ameerikaa gidduutti deebi'ee boba'uuf deemu saaxilee jira. Waliigalteen nukaasa dhaabuu inni biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'e nagaa sobaa ta'uun isaa ifa ba'a. Sababni isaas waraqaan waliigaltee sun jechoota dhimmisiisoo fi dachaadhaan hiikamuu danda'aniin barreeffame. Ameerikaan waliigalteen kun ulaa Hormuz guutummaatti daldala addunyaaf bilisa taasiseera jechuun yeroof gowwoomsitu. Iraan ammoo faallaa kanaan eeyyamni kun yeroof qofaaf kan kennamedha. Isumaafuu dooniiwwan darban dirqama gibira darbiinsaa nuuf kafaluu qabu jechuun murannoon mormitee jirti. Iraan bishaan Hormuz dhiigaa dinagdee addunyaa ta'uusaa waan beektuuf Ameerikaan yoo nagaa feetee ulaagaa kiyyaaf jilbeenfachuu qabdi jechuun madaallii harka isheetti galfateetti. Tiraamp waraana qawwee mo'achuu yoo dadhabe Iraan waraana dinagdeetiin morma isaa hudhaa jirti.
wanti hunda caalaa addunyaa gaddisiisuuf deemu garuu haala Libaanos wajjin wal qabatudha. Gaazexaan Britain The Guardian akeekkachiisaa dhaabbilee mirga namoomaa raabee lafa kaa'ee jira. Waliigalteen Israa'elii fi Libaanos gidduutti xaxamaa jiru nagaa fedurraa dhimma baay'ee sodaachisaa of keessaa qaba. Dhaabbileen kunniin akka sodaatanitti waliigalteen kun yakka waraanaa Israa'el uummata Libaanos irratti raawwatteef akka hooggantoonni Israa'el mana murtii idil addunyaa duratti dhiyaanneef gaachana yookaan ragaa qulqullummaa akka isaaniif kennuuf kan yaadamedha. Ameerikaa fi Israa'el waraana kana xumuruu qofa osoo hin taane dhiiga namoota nagaa dhangala'eessanaa seera addunyaa jalaa dhoksuuf wal'aansoo jibbisiisaa qabaa jiru. Walumaa galatti seenaa Har'aa dhugaa ifaa tokko lallabaa jira. Baha Giddu-galeessaa dirree nagaa osoo hin taane cheezii siyaasaa isaa maatee jira. Netaaniyaahuu aangoo isaa tursiifachuuf uummata Filisxeen adabaa fi waraanaa jira. Iraan teekinooloojii fi dinagdeedhaan Ameerikaa jilbeenfachiisaa jirti. Haqnii fi seerri idil addunyaa immoo waraqaa waliigaltee sobaa jalatti awwaalamaa jira. Addunyaan amma nagaa dhugaa osoo hin taane tasgabbii baaruudhaan utubame yeroo kamiyyuu deebi'ee dhowuu danda'u eeggachaa jirti. Seeraan irraa murtii seenaa garagalchuu fi madaallii humna addunyaa jijjiiruu tokkotu ifa beem. Raayyaan waraanaa Iraanii fi eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan ifatti akka labsanitti kaayyoon isaanii inni guddaan ulaa Hormuz irratti kafaltii guuruu yookaan irree agarsiisuu qofa osoo hin taane tarsiimoo xumuraa tokko galmaan ga'uudha. Innis peentagooniin taphaala godhee mootummaatti Ameerikaan Baha Giddu-galeessaa dhiistee akka baqattu kan dirqisiisudha. Iccitiin tarsiimoo kana ulaa Hormuz irratti hundaa'a. Iraan ulaa Hormuz kana akka daandii daldalaa idil addunyaa idileetti ilaaluu dhiistee akka meeshaa ji'oopolitiksii waraanaa isa hunda caalaamaatti jijjiirteetti biyyoota dhiyaa fi michoota isaaniitiif akeekkachiisaa lafee cabsudha. Iraan ergaa qaraa seefii caalu dabarsiteetti biyyi kamiyyuu isheen kanaan dura Ameerikaa gargaaruun Iraan irratti qoqqobbii dinagdee tursiistee har'a murtii kana dhandhamuuf deemti. Iraan ujummoo dhiigaa bobaa addunyaa anatu to'ata. Biyyi dinagdee koo hudhuu yaaltee bishaan kana nagaan hin qaxxaamurtu jechuun madaallii waraanaa guutummaatti jijjiirtee jirti. Dhaadannoon kun waraqaarraa yookaan haasaa afaanii qofa irratti hin hafne hatattamaan gara roobaa ibiddaatti jijjiiramee jira. Eegduun warraaqsaa aarii fi gumaan bobee drooniiwwan of dhoosanii fi misaa'ilota baalastikii qulqullinaan rukutan akka tuuta kanniisaatti samiirra furguggise. Xiyyeeffannoon haleellaa kana buufataalee waraanaa Ameerikaa 8 kanneen handhuura galoo galaana Arabaa keessa jiran ture. Keessattuu buufata qilleensaa Al-Saliim kan Kuweetii fi buufata galaanaa Miinaa Salmaan kan Bahareen keessa jiran ho'iinsa hamaa fi muddama guddaa keessa seenaniiru. Haleellaan caccabsaan kun deebii hatattamaa aarii fi haleellaa xiyyaaronni Ameerikaa kanaan dura iddoowwan Iraan 10 naannoo ulaa Hormuzitti argaman irratti raawwataniif kan kennamedha. Iraan ijaa buufataa fi buufata jechuun dinagdee irratti haaloo baattee jirti. Yeroo dho'iinsi kun deemaa jiru dhiphinni waraana sammuu daran hammaate. Afayaayin eegduu warraaqsaa Iraan Ibraahim Zulfiqariin uummata isaa fi addunyaaf ergaa ifaa fi kutannoon guutamee dabarsee akka inni jedhutti Teheraan gonkumaa Ameerikaa hin amantu. Ameerikaan diina dhokataa fi gantuudha. Osuma minjaala marii dippiloomaasii irra taa'uun harka lafa jalaan haleellaa waraanaa yookaan shira raawwachuu dandeessi jechuun waraanni kun of eeggannoo fi shakkii olaanaan hoogganamaa akka jiru saaxile. Iraan marii dippiloomaasii akka fakkii sobaatti ilaaltee harka ishee qabduu misaayilaarraa akka hin kaasne mirkaneessite. Gama biraatiin masaraa White House fi Pentagon keessatti weerarrii fi wal'aansoon guddaan uumamee jira. Ajajni giddu-galeessaa Ameerikaa buufataaleen isaanii Kuweetii fi Bahareen rukutamuu aariidhaan amanii haleellaa isaan duraan Iraan irratti raawwatan akka tarkaanfii of ittisuutti dhiyeessuuf tattaafate. Akka Waashingten jedhutti Iraan duraan doonii daldalaa kiikuu jedhamtu drooniin rukuttee nagaa daldalaa idil addunyaa waan jeeqxeef Ameerikaan qabeenya addunyaa tiksuuf tarkaanfii kana fudhachuuf dirqamte jedha. Atoo malee falmiin afaanii kun dirree lolaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Bahareen keessatti saayireeniin yookaan sagaleen akeekkachiisaa iyyuu eegale namoonni dhiphinaan bakka dhokotan barbaadachaa turan. Aangoonni biyyoota Arabaa naannichaa obomboleettii kana jalaa ba'uuf hawaasni idil addunyaa tattamaan akka gidduu seenuu iyyachaa jiru. Walumaa galatti naannoon Baha Giddu-galeessaa har'a harmilaa baaruudaarra taa'ee qaanqee ishee dhumaa fi waraana guutuu labsituu eeggachaa jira. Iraan ulaa Hormuz gaachanaattis akka eeboottis fayyadamte. Ameerikaan naannicha keessaa guutummaatti ari'uuf yeroo xiyyeeffattu Ameerikaan ammoo of tuulummaa ishee eeggachuuf dhoqqee waraanaa kana keessatti caalaatti dhidhimaa jirti. Seenaan dhiigaa fi ibiddaan barreeffamaa jiru kun amma booda waan dippiloomaasiin qabbanaa'uuf fakkaachuu dhiisee madaallii addunyaa kan jijjiiruu fi injifannoo lafee cabsuu qofaam qajeelaa jira. Sibiilli samiirraa waldaa kaam dhugaan ammoo bishaan Hormuz irratti dhiigaan barreeffamaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa
kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.